Tole ashamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'una faamilii akkam jirtu nagaa keessanii anas nagaa kooti galata waaqayyo nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu daawwattoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii miti anas nagaa kooti daawwattoota keenya warreen karaa keessaa nagaafattan guddaa isaa galatooma channel kana para warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti gara faamilii keenyaatti makamaa isiniin jechuu barbaada. Ergani media irraa badee turee jira jechuudha. Gara torbee lama wayita eeranatti fakkaata. Waatu na mudate. Viidiyoon yeroo dhumaatiif gadhiise tokko viidiyoo gara biyyaa yeroon gadu tureeyyuu jechuudha. Viidiyoon sun jechuudha. Wanti galeef sababan qabaayyuu jechuudha. Yeroo kana ganna badaa biyya galuun ulfaata jechuudha. Gara biyya asuma baadiyyaa keessa gara baadiyyaa galuun ulfaata. Garuu waan galeefan qaba jechuudha. Sababa isaa sinifan hima jechuudha. Waan na mudate yookiin immoo maatii koos anas waan mudate sinifan hima jechuudha. Karaa keessaas immoo warreen nagaafattanii leensaa maaliif baddee maaltu si mudate jettanii nagagaafattanii jirtu jechuudha. Guddaa sana galatoomaa jiraadha. Akkana jaalattanis sirriitti nan beeka. Dhugaadha baay'ee keessantu naman deebisee fi naman dhiisu wallaale. Akka tasaammoo interneetiin kodhumee jira waan ta'eef jiin isaa jechuudha. Guutuu hin dandeenye hospitaalan tureyyuu. Gara biyyaa galuun koo jechuudha. Obboleessa hangafaa tokkittiidhaan qaba jechuudha. Tokkuma obbolaa dubaraa baay'ana jechuudha. Nuti dubartoota baay'ata mana keenya keessatti maatii koo keessatti garuu obboleessi tokkichaan qaba jechuudha. Obboleessi tokkichaan qaba. Obboleessa koo sana fidee hospitaala galchee yaalchifachuudhaaf hin tureeyyuu obboloota koo garuu naa milkaa'uu dideetu na duraa boqotee jechuudha. Obboleessa hangafaati. Obboleessa kootu na duraa boqotee as fidee akka tasaa hospitaala riivaraaliyaa amboo galcheen tureeyyuu naa milkaa'uu didee innis gaayoo fedha waaqayyoo ta'e lubbuunsaa gara waaqayyoo deemtee jirti jechuudha. Baay'ee tokko keessi koo na boqochuu didee baay'ee tokko keessi ofitti gaddeen ture jechuudha. Du'a isaa iyyuu miti inni yeroo bareedaa ciisee yaalamee seeraan awwaalamee seeraan boocifamee fi siraataan awwaalamee boqotee jira jechuudha. Inni rakkoo hin qabu. Yeroo kana maa chaansii guddaadha jechuudha. Garuu egaa obboloota koo keessummaa wayii dhugnaan inni addaan kute viidiyoo koo jechuudha. Akkuma gaasaniin jechaa ture obboleessa tokkichumaan qaba. Obboleessa kootu na duraa boqote jechuudha. Kanin biyya galeefis gaafa sana isa fiduudhaaf ni akkuma isa fideen jechuudha. Hospitaalaan galchee jechuudha. Riifaraalaan galcheeyyuu riifaraala galcheeni torbee tokko ciibsee torbee tokko booda na duraa boqote jechuudha. Yoo fedha waaqayyoo taanaan lubbuunsaa gara waaqayyoo deemteetti garuu baay'ee tokko kan amileen kun acabe obboleessa tokkicha kanan qaba jechuudha. Obboleessum tokkicha kana waaqayyo gaa maaliif goote jechuun in ulfaata maaliif goote jedhamee waaqayyo wajjin waliin lolamu maaliif laata jennee waaqayyoon gaafachuun nuuf hin ta'u jechuudha. Lubbuun isaa boqotu obboleessa tokkicha kana nuti maatii keenya keessatti kan baay'anu dubaroota yookiin immoo maatii koo keessatti obbolaan koo dubaroota jechuudha. Obboleessa tokkitti kanan qabachuudha. Tokkitti kana qabna. Akka minisniin jedha akka wayitti ilaalla jechuudha. Tokkicha kana jechuudha. Fedha waaqayyoo taanaan gara gooftaa deemeera. Nuti sachumaaf qophoofnee jirra garuu jechuudha. Kanaaf hin badee maaliif baddeettanii warri nafaana gadditan gaddi kee gadda kooteettanii gammachuun kee gammachuu kooteettanii warri nafaana gadditan amarraatti haizoof jajjabaadhu warri naan jettan guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Amileen man ittiin gadi ba'ee viidiyoo hojjedhu dhabe jechuudha. Obboleessa kootii
haadhoo makootii viidiyoo hojjechuudhaaf akka tasaas immoo waayifaan koona duraa cufee ture yeroon isaa jiin isaa dhumee ture spaayirdina duraa ta'ee ture jechuudha. Kana hospitaala yeroon turettis immoo torbee tokkoon ciibsee torbee tokko kana keessatti intaan jechuudha. Yeroo sana intarneetii homaan qabaayyuu hojjechuun naaf hin taane baay'ee tokko keessa kootti natti dhaga'amee ture. Baay'ee tokko gaddeen ture keessi koona cabee ture. Kanaaf kanan isiniin jedha. Maalumaaf warri nafaana gadditan guddaanaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Keessummaanis waan natti yaa'uuf takka keessummaan dhaabbatee hin beekamu marraatti kan na duraa boqote. Kanin fidee hospitaala galche viidiyoon isinii gadhiise bariitu isaati. Egaa ani xata bal'aan isinii gadhiise yookiin immoo hojjaa lammaffaan isinii gadhiise natti fakkaata. Yaadadhu. Inni kan dhufee hospitaala galche garuu ana akkuma salphaatti waan badaa dhukkubsates miti. Salphaa umatti nan ciibsas jedhee yaanne aaciisu jedhanii kutaa dingatanyaa yookiin immoo kutaa dingatanyaa galchinee akka finneen jechuudha. Doktoroonni tarabarrabanii isa yaaluutti ka'an jechuudha. Kutaa dingatanyaa sana guyyaa tokko ciibsine isa booda kutaa nu jijjiiranii ani waan dafee ba'uu natti fakkaate waan du'u natti hin fakkaanne waan obboleessa koo dhabu natti hin fakkaanne waan naafayyoo natti fakkaate jechuudha. Naafayyee waan ka'ee obboleettiin koo na yaalchistee naan jedhu natti fakkaate. Kana natti fakkaate malee na duraa boqotee yaadne obboloota koo. Kanaan isiniin jechuu barbaada. Erga na duraa boqotee torbee sanbata darbee na duraa boqotee torbee darbeera jechuudha. Sanbata boqotee sanbata halkan sa'aatii 8 fi qixxee irratti na duraa boqotee hospitaalumatti jechuudha. Gaafa hojjaa duraa galchinee awwaallee gaafa harbii hin boochifame jechuudha. Akkuma wanti biyya keenyaattu jechuudha. Ergasii homaa viidiyoo hojjechuuf yookiin gadi ba'ee kanan ta'e isiniin jechuuf natti ulfaate akkasiin karaa keessaa na gaafattan karaa imo karaa weessaappii karaa tiktokii karaa baay'eedhaan na gaafachaa turtanii warri hin deebisne dhiifamaa kanatu nama quunnamee obboleessuun koo tokkichaan qabu tokkichuma narraa fudhatamee tokkichuma na duraa boqotee haadhoon tokkoon qabaan isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Kanaan isiniin jedha warri na gaafattani eebbifamaa hundi keessan dhugaadha. Isa dura yeroo tokkos durbii koo tokkotu boqotee durbii kootiinni ilmaan haadhoo lamaaniiti nuti. Torbee sadansaatti haadhoon koo immoo deebi'ee boqotee jechuudha. Caba yookiin immoo gadda sana keessaa otoo hin bahin durbiin koo boqotee torbee sadansaatti akkuma wal jaalatanitti akkuma wal duukaa hojiin hojjetutti akkuma wal duukaa deemanitti lachanuu torbee sadii isaatti boqotanii jechuudha. Torbee sadan har'aa yoon dogoggoruu baadhee obboleessa koo na duraa boqotee yookiin immoo fira koo na duraa boqotee siniin jedheen ture. Inni durbii kooti ilmaan haadhoo lamaaniiti. Abbaan koo fi abbaan isaa haadhoodha. Warruma tokko jechuudha. Ammas immoo obboleessa koo haadhoo koo na duraa boqotee kanaan isiniin jedha. Gaddi kee gadda keenya jettanii warreen jajjabeessitan jabaadhu waayizooshii jajjabina sinaa kennu lubbuusaa amaaruu nafsi amaaruu warreettan naaf jiraadhaa obboloota koo duutii mateen dhufu nuti anillee achumaaf hin qophaa'ee jira garuu guyyaa kootan eeggachaa jira malee jechuudha. Obboleessa tokkitti dhabuun ni ulfaata warri beektan hin jirtu nuyi abbaa maleedha guddanne. Abbaan koo yeroo du'u jechuudha ani nama ji'a lamaati jechuudha dhaladhee lafarratti nama ji'a lamaan ture jechuudha. Abbaa malee guddanne ammas immoo obboleessa yeroo dhabnu haadhoo dhiiraa yeroo dhabnu baay'ee natti dhaga'ame.
qeellee kan qabu kan bareechu qeedhaaf kan ta'u ilmoo dhiiraati. Xiqqoonni kun baay'ee keessa koo na cabse jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ilmoo dhiiraa qeedhaa dhabame jechuun qeen abbaa kootiin kabajamtu jechuudha. Dhugaa ilmoo dhiiraa dhabuun in ulfaatti jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Warri beektan jirtu, warri caba kana beektan jiraachuu dandeessu. Baay'ee natti ulfaate jechuudha. Ammas immoo maamiti Waaqayyo lubbuu isaa maaru. Kanuman jedhaa jabaadhaa laayikiidhaa tuqaa. Amma jajjabaadheera waan jedhu galata Waaqaa waan jedhu. Xiqqoo jajjabaadheeraa isiniin jechuu barbaada.